Weellisaa Haayiluu Kitaabaa Norwee Osloorraa kun beekamu Haayiluuni deeggaraa Arsenaalii fi yeroo hundaa kubbaa kan laalu akkasumas immoo taphoota garaagaraas immoo kallattiidhaan dhaqee kan daawwatu keessumaa Arsenaal deeggaraa Arsenaal ta'urraa kan ka'e immoo kallattiidhaan istaadiyeemota Emirates dabalatee Arsenaal bakka taphatutti dhaqee kan daawwatuu fi jaalala ispoortiitiif olaanaa akka ta'e yeroon isaas nutis warra argine ni beekna. Egaa akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uudhaan biyyoonni 5 kallattiidhaan waancaa addunyaa baranaa irratti hirmaataniiru. Mee walumaa galatti qabxiin hanga ammaatti dhufe tapha ramaddii irrattis ta'e kanaa boodas jiru irratti tilmaama kee fi xiinxala kee ta'uu nutti himte. Gararra jiru biyyoota Afrikaa irratti inni xiyyeeffannaa godha. Biyyoota Afrikaa keessaa egaa Senegaalee marsaa lammataatii fi Neezerlaanditti aantee darbitee jirti. Hedduu nama gammachiisaa akkaataan isaan itti taphatanii keessumaayyuu gaafa Neezerlaandi waliin taphatan tapha jalqabaa mo'amuun kan irra hin jirre sa'aatii daqiiqota dhumaa irratti akka hin taanetti mo'atamanii. Akkuma beekamu Senegaal taphataa ishee cimaa keessumaa shaampiyoonii waancaa Afrikaa kan taasise yeroo jalqabaatii fi Sadio Maane miidhamaan tapha waancaa addunyaa kanarraa dhabuu ishirraa kan ka'e yaadoon guddaa ta'e ture. Amma garuu taphattoonni kaanaafanis goolii galchuudhaan Senegaal gara marsaa taanitti akka darbuu dandeessu taasisaniiru. Egaan akkuma beekamu Senegaal seenaa ishee keessatti waggaa 20 har'aa ture jechuudha kan waancaa addunyaatiif hirmaatte. Waancaa addunyaa kanas immoo waggaa 20 booda hirmaattee qabxii gaarii fidaadha kan jirtu. Mee maal jettaa keessumaa Senegaal progresiin agarsiisaa jirtu maal sitti fakkaata? Dhugaadha. Senegaal biyyoota Afrikaa keessaa bara darbee akkuma nuti beeknu shaampiyoonii Afrikaa taatee jirti. Amma immoo geeba addunyaa kanarratti hirmaachaa jirti. Maanee tiimii Senegaal keessaa qabuun Senegaalin hedduu miidhee ture. Maaliif inni saayikooloojii Maaneen otoo tiimii sana keessa jiraatee kana caalaa waa hedduu gochaa jiru. Maaneen tiimii Senegaal keessatti simboliidha. Sana qofa otoo hin ta'in addunyaa irratti Pirimeer Liigii keessatti amma immoo Bundesliigaa keessatti illee nama hedduu bahee mul'ataa jirudha. Kanaaf Senegaal Maanee dhabuun xiqqoo miidheera. Haa ta'uti taphattoonni jiran immoo akkuma jettee hedduu bareeda taphatanii Senegaaliniin marsaa lammataatiif dabarsanii I hope Senegaal kana caala fagaattee deemti yaada jedhu abdii jedhuun qaba eebbisa. Kan bara 2002 sana seenaa sana ni dabalteettaa? Kan bara 2002 bara Faransaay fa'ii mo'anii kwartar faayinaaliidhaa darbanii amma barana sana caala fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba. Maaliif tiimiin Senegaalii tiimii itti taadha. Tiimii baay'ee bareedaadha. Kanaaf fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba nama. Egaan akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessaa Tuniiziyaa akkasumas Morokkoon tapha isaanii jalqabaa irratti qabxii qooddatanii bahuu danda'aniiru. Tapha lammaffaa irratti akkasumatti Morokkoon qabxii gaariitiin deemaa jirti. Kirooshiyaa wajjin qabxii 4 qabaachuudhaan haala gaariitiin deemaa jiru. Garuu irra caalatti immoo gareen Gaanaa seenaa isaanii keessatti bara 2006 jalqabeeti kan isaan hirmaatanii. Kanaafuu qabxiin isaan amma fidaa jiran kun boonsaa ta'us tapha Uraagaay wajjin taphni taphatan immoo murteessaadha. Kan akkamitti ilaalta? Dhugaadha. Gaanaan illee wantoo gaarii qabu, maqaa gaarii qabu Afrikaa keessatti keessaayyuu bara 2010 South Africa irratti kan qophaa'e bara sana Gaanaan almost semi faayinaaliidhaaf darbe erga jedhanii taphataan Uraagwaay Suarez goolii galtee harkaan baasee innillee kaardii diimaadhaan bahee achiiti rigooree kenname sana gara goolitti jijjiiruu dhabamuudhaan booda tapha sana keessaa Gaanaan akka hin taanetti baate. Engadda immoo Kooriyaa Kibbaa jechuu kiyya kaleessa baay'ee bareedatti taphatanii
Kooriyaa mo'anii injifannoodhaan nama qabxii bareedaa galmeessanii jiru. I hope isaanis gara fuulduraatti dhufu. Kan nama ajaa'ibsiisu garuu eebbisa Morokoon gaafa Beeljeem 2-2 moote as Brussels keessatti namoonni akkamitti biyya Afrikaatiin mo'amna jedhanii warri Beeljeem karaa irratti ba'anii makiinaa caccabsanii suuqii saamanii qabeenyaa fi namarratti illee miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jiru. Egaa akkuma beeknu biyyoonni Awurooppaa kun biyyoota Afrikaatiif bakki isaan kennan xiqqaa ta'uu isaati hubachiifna. Garuu kan amma geeba kanarratti argaa jirru immoo sanaa miti. Kan biraa faallaa biraatti argaa jirra. Biyyoonni Afrikaa biyyootuma kam caalayyuu kubbaa akka danda'an agarsiisaa jiruun siin jedha. Egaan yaaduma sirriidha kan kaasee keessumaa gareen faa keessatti Krooshiyaa, Morokoo, Beeljeem, Kanadaan morkii isaan taasisan baay'ee hawwataadha. Qabxiin isaan qabanis walitti dhufaadha. Kanadaan qabxii duwwaa qabaattus egaa taphoonni Morokoo fi Beeljeem akkasumas Krooshaan taasisan kun qabxii murteessaa ta'uudhaan kan ka'e ammas gara fuulduraatti kan lallamu ta'a. Egaan akkuma beekamu egaa Krooshaa fi Beeljeem taphni taphatan akkasumas Kanadaa fi Morokoon taphni taphatan si'oominaan kan eegamudha. Qabxiin egaa Beeljeemis qabxii 3dha kan qabdu, Krooshaa fi Morokoon immoo qabxii 4 qabu. Haala kanaanis egaa taphni isaan taphatan baay'ee si'oominaan kan eegamudha. Haalli ati ittiin keessumaa waa'ee Morokoon Beeljeem mo'atte booda uumame sun addunyaa kan raajeffachiisedha. Taphni kubbaa miilaa kun beekamu bakka nagaa, bakka tokkummaa, jaalala kan itti ibsamuu fi addunyaan kan walitti dhufee tokkummaa isaatti ibsatudha. Haalli akkasii kun dhalachuunsaa ammas rakkoon guddaa jiraachuusaa mul'isa. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoonni sagalee Ameerikaa weellisaa beekamaa artiist Haayiluu Kitaabaa wajjiniin turtiin waancaa addunyaa ilaalisuudhaan taasisne asumarratti raawwata. Waan dhaggeeffattanii daawwattaniif ulfaadha. Horaa bulaa.